sababa kanaaf adoo soqanuu sukkuummatanii akkuma mammaassi jedhu mana jireenyaa akka kondominiyeemii addee garagaraatti uummataaf ijaaramaa jiru quttuma qachaa yookiin katamaa magaalota Gujii cufa keessatti ijaaramee ilmaan Gujii baadiyyaarraa dhufanii kiraa manaatiin quttuma qachaa yookiin magaalaa keessatti rakkatanii fi tolaan itti qubsiisuu malane adoo Gujii akka qabeenya isaatti qananiisane. Dhaabbilee barnootaa fi kilaboota ispoortii adda addaa lafa Gujii keessatti dhaabuun silaa waan malu ture. Warshaa gugurdaa kan namoota hedduuf hiree hojii uumuu silaa banamuu male. Kun hundi hin taane jarri lafa Gujii keessa albuuda saamuu malee silaa warshuma lafa Gujii keessatti dhaabanee nama meeqattuu hojii dhaggata ture. Wanni dhaggaa jirru naannoo magaala Shaakkisootti kan argamu warshaan laga dambii ka Sheek Alii Allaamuddin dhaabatee lafa Gujii ilmataa jiru sun nama kennaaf bu'aa inni buusee miidhaa fiduu qofa ture. Mee ilaala xuraa addee san keessaa warshaa isaanii keessaa gadhiifamuun horiin nami hedduun du'eera. Horiin laga sa'uune rimaa garaa baafata garatti hin qabatu. Namoonni laga san jalaa dhugu immoo dudda himata lafee duddaa balleessa. Namoota naannoo sanirratti riisarchii yookiin qorannoo adda addaa hojjetullee hin ijjeessani akka iccitii san hin baanyeef jechuu. Kun garuu higa yoomiitti ta'a. Qabeenya keenya saamuu malee fayyaa teennallee nurraa balleessuu malee nami fayyaa teennaaf nuuf yaadu tokkolleen hin uumamne. Akkuma duraan jedhe qabeenya caala moo lubbuu ilma namaatti caala. Higa ammaatti mootummaa nama kennaaf yaadu tokkolleen dhagganne. Higa mootummaa nama kennaa yaadu argannuttuu adoo soqanuu sukkuummataniitii akkuma lafa keenya saamaa jiran san yoo dandeenye harkaa buufannaa higa soqanuu sukkuummatanii lafa teenya san misoomaan ilaa gurratti uffisuu qabani. Kana hunda itti iyyuu qabna malee akkanaan teennee daa'achuun qabnu. Bilisummaa weewee injifannoo nawee walabummaa weewee injifannoo nawee. Bilisummaa weewee walabummaa weewee injifannoo nawee walabummaa hawee. Jarri lafa Gujii keessaa albuuda saamuu malee silaa warshuma lafa Gujii keessatti dhaabanee nama meeqattuu hojii dhaggataa. Wanni dhaggaa jirru albuuda lafa Gujii silaa kan warshaan lafa Gujii irratti banamee jiraattota biyyaatiif hojii uumuu danda'u. Warshaa biyya biraatti dhaabuun albuuda qotanii fe'anii deemanii carraa hojii illee jiraattota biyya biraatiif uumaniif akka fakkeenyatti qabatamaa biyyeen siraamikii haboomba'aa yookiin mi'ee bokkoo qotamee gara hawaasaa gara naannoo kibbaatti geeffama. Horiif namni kenna bu'aa inni dhaggate boolla isaan qotan san keessa bu'uu fi hadhaa yookiin suummii isaan lafaaf laga kennatti naqanuun dhumuu ta'e. Horii fi nama qofaa muti. Munni marri bisaanii fi qilleensi naannoo Gujiilleen du'aa jira. Kun qabatamaa iddoo itti argamu magaala Shaakkisoo naannoo laga dambii fi Saakarroo akkasuma Qanxicha Hunee Mi'ee Bokkoo naannolee kanatti xuraa warshaa keessaa bahuun horii namni hundinuu balaa guddaa keessa jira. Namoota waan kana dubbatuun dhiphaa rakkoo qabdaa abaa'oodha ittiin jechuun gidiraa yookiin rakkoo cimtuu keessa galchani. Namoota baratanii riisarchii yookiin qorannoo garaagaraa naannoo kanarratti hojjetanulleen hin jajjabeessanu, hin hidhani, hin ijjeessani, biyyaa baasanillee. Isaan xuraa warshaa isaanii keessaa ba'u gara laga naannoo warshaalee kanaa jirutti gadhiisanii. Horii fi namni laga kana dhugelleen nyamiin qabu. Horii shaamaa liqinse fakkaata. Garuu higa yoomiitti qabeenyuma kennaan dhumna. Silaa qabeenyi nama jiraachisiisa malee qabeenyi ifii nama ijjeessu. Nuti immoo kan dhaggaa jirru qabeenyi kenna silaa kadaaraaf iyyuu jalaa nu baasu malee adduma jirrurrallee eegan nu buusee dhibee hin jirre
dhibee barri fide fakkeessee nama keenna hedduu dhibee guddaa keessa galchaa jira. Higa maseensutti, higa naaffisutti, higa rimaa horii garaa keessaa baasutti maa eenna garuu. Walgaafadhaa lammii boodee bisaa gaafii sana yubiyyaa fi badhaasuu kan jaraa shaanii jiidhuu Oromiyaa dagamna. Humna namaatis taanaan rabbiif galannaa gayuu akka biyyeetti qabna. Manuun deemuu sayyuu kumaatamaa ni qabna. Biiflee darbateen dhabne kan lubbuuf hin eelanne. Leenca lammiif gaachanaa baroota meeqa qabna. Dhiira diigarra martee gumaa baasuuf gadooddu boorataa meeqa qabna. Hangina maali qabna bara dhufaa fi dabraamu yoodhaan ajjeefamna. Lallabii lola labsii iyyiti dabarsi. Dhiira guyyaa murtiidhaadhaan waaqii dhageessisi. Utuuta duriin gargariin dhageessaa ni gartaa lallabii dhageessisi. Biyya abbaan qabne seeteeti faddii doonnu laallattee yartuun nu kaalimatte. Asirratti raawwattu hoyyoo beektii bobbaatii dhiigaan diigamee baasi. Ngotee bulaa jabaaduu gaafii mirgaa bineensi. Eeboon keessuu qawweedhaa akka aadaa kee duriitti hiikadhuutiitti dabsi. Manchaan keessuu qawweedhaa jillaa ifadhuutti darbi. Itti butii gochumaa si facaati. Gumaachalii jalaan koofii harma muraa aanolee kanuma keessa baasi. Gurguruunis bambiidhaa guddaa fadhuutti dhooti. Akkasumalee jiilanii qoodasiif hin kaayani. Ija diimtuu garsiisii gabroonfataa kolaatii Oromiyaarra yaasi. Waanuma gafuu naannoo Gujiitti hojjetamu kanaan wal qabsiisee duula na filadhaa irratti obbo Baqqalaan Garbaa yeroo ammaa mana hidhaa Wayyaaneetti kan argamu. Gafuu lafa Gujii irratti mootummaan dhaqqabsiisaa jiru ilaalchisuun akka isa gaddisiise akkana jechuun dubbatee ture. ስለዚህ መሬት ተገቢውን አገልግሎት ከሰጠ በኋላ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ዝም ብሎ የሚተው አለ። ለምሳሌ ማዕድን ከሚወጣባቸው አካባቢዎች ማዕድኑ ከወጣ በኋላ መሬቱ ዝም ብሎ ይተዋል። ስለዚህ ወደ ምድረ በዳነት የመለወጥ አደጋ ያጋጥመዋል። ስለዚህ ሊያገግም የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። ለገደምቢ ወይም ሻኪሶ ወይንም ደግሞ አሁን ወደ ጉጂ አካባቢ ብንሄድ ያ መሬት ከጥቂት ዓመታት በኋላ ምን እንደሚሆን ልናውቅ አንችልም። lafti tajaajila barbaachisaa erga kenniteen duuba akkasuma biraashatti dhiisuun jira. Kanaafuu albuuda baasanii lafa sayyoo deebisanii hin kunuunsin lafti sun gara gammoojjummaatti yookiin gara maseenummaatti deemti. Kanaafuu haalli itti dandamattu uumamuu qaba. Akka fakkeenyaatti gara Gujii Shaakkisoo laga Dambii osoo deemne lafti sun ji'oota diqqaan duuba maa akka iteetu hin beeknu balaa guddaa keessa jirti. Kanaafuu lafti tajaajila erga kenniteen duuba kunuunsa barbaachisuuf dhaggatuu qabdi. Kan biraa ammoo kan nama yaaddessu kunuunsa lafaa durallee fayyaa namaatti caala. Addee warshaan jiru keemikaalli hadhaa yookiin summii gadi dhiisuun fayyaa namaaf sa'aallee balaa guddaa irraan gahu hin dhabamu. Kanamee fakkeenya qabatamaa tokko naannuma itti dhaladhetti kan arge isinitti haa himuuti. Naannoo mi'ee bokkoo warshaa seraamikiitti jira. Warshaan sun biyyee dhiqee biyyeeti maansa yookiin cirracha erga adda baaseen duuba biyyee qulqulluu gara hawaasaatti ol fe'a. Warshaan sun ammoo xurii warshaa keessaa baatu gara lagaatti gadi dhiisa. Erga warshaan sun achitti dhaabateen duuba xurii warshaan sun gadi dhiisuun mukoonni qarqara lagaatti argamu hedduun goganee badane. Horiin naannoo sanii bisaan naannoo saniillee dhuguu rifeensi daalachee keessaa ol yaa'ee akka horii shaamaa liqinsee hedduun du'ane. Ammalleen kan mukaa caalaa lubbuu namaaf horii kennaatti dursa. Habashoota Amaara Kaleetii fi Tigiree hadhaallee durii kaasanee nu saamuu malee fayyaa kennaa fi gaafa tokkollee yaadanee hin jiran. Waan garaa kiyya na gubee garaatti na uchumamee waliin guddadhe tokko isinitti haa himuuti. Gaafa ani barnoota sadarkaa tokkeessoof lammeessoo achitti barachaa ture habashoonni addee biraatii dhufanii warshaa san keessa hojjetanu yoo aanan nama kennarraa bitatanu
aanan warra warshaa sanii oliitii dhufan malee aanan warra addee warshaan sun jiru gad jiraatan hin bitatani. Yoo aanan bitatanu iddoo aanan sun dhufee gaafachaa bitatani. Iccitiin isaan didaniif ammoo maal seetani? Xurii yookiin keemikaalli warshaa san keessaa bahu gara lagaatti gadi waan dhiifamuufi fayyaa namaarralletti rakkoo akka fidu isaanin beekani. Dhaggitanee isaan horii xurii lagaa san dhugee aanan kennuu aanan sanuu dhuguu didatani. Nami kenna immoo laga san dhuga. Akka xuriin sun fayyaa namaaf horiirralletti miidhaa yookiin balaa guddaa fidu hin beekani. Adoo beekanuu laga nama kennaatti gadhiisani. Nami kennaa fi horiin nama kennaallee akkanaan dhumaa jira. Iccituma isaa ragaa bahaa jiran. Kana uummata naannoo sanii adoo dhaxxanee gaafattanee tokko isinitti hima. Uummanni naannoo sanii immoo gadi fageessee akkanatti keessa beekuu dhabuu mala. Nuti ammoo warri waa hubanne kunoo isin ta'inneerra bujii waa hubadha, bujii waa baradha, bujii ka'a. Lafa teessaniif hin dhumina, lafa teessaniin hin du'ina, lafa teessaniin jiraadha. Ormi dhufee isinirra tee'ee, ormi dhufee qabeenya keessan saamaa, qabeenyuma kennaaf ormi nu fixaa jira. Bujii kanallee hubadha. Isaan fayyaa teennaaf yaaduu dhiisaati hin danda'anu malee adoo danda'an teete hunda kennaayyuu fixanee lafa teenna ifiin beekanee jiran. Uummata keenna dhagaya. Yoo amma adoo dhagginuu cadhinne akka dur namichi bineensi adoo isa nyaataa jiru hiriyaa isaatiin na nyaataa cadhis jedheen jedhan kaani bineensa nu nyaataa jiru ifirra daawwachaa jirra. Weni mukarrata ya jolete gembachi bakata durangera ramale joleti bode machi bakata ngiranga de mata ko ya joleti jira taregaleti oki nanjeda ngiranga de lape ko ya joleti ngarino taregaleti badi nanjeda rukutanu lege de joleti diranama balesa Mojin jariti amma joleti gara nama babeso